Hey, awo, eenyutu keessa dubbata? Awa Oromoodha. Oromoodha. Yaa wanatti aloggori mee? Haa. Hai, yaa kinji. Hai. Abo ati kanoo barbaadaa jiru sanii artistii keenya Mahammadi? Awa Mahammadu Mahammad yaa. Laa ilaaha illallah. Maal asii gootoo? Awa ni beeko Najaash faana maduro qabaniituma adanitti mootummaadhaa wajjin naraafanii na darbanii. Ayyee. Lammada laffeetiin dhufee hoggaanii fi magaalaa sanaa tana seenu. Ayyee. Isa kanatti harkanarra kaatuniin harka. Ayyee. Sanbooda bakkuma tana asumattiin dammaqee. Ayyee. Nyaatallee kunoo yoo fedhan asiin ol darbaniituma kutanii nam tokko nagarree baarii fi hadiiree tokko faani beeyta. Waan beeku viidiyoo tana gallakkisee jira laalatanii yoo dhufanii si baasan fa'aa malee bara nu barbaada keessi dhabeetiin onlaayina kanarraa gaafta akkasumaan argee miidhamee jechuudha geetiin kun nama Oromootti artistii keenya Oromoo jabaa fi abbaa jabeeffata jennee bas barbaada kee osoo hin deemu osumaan si harke sagalee ta'e dhageeti. Yaa boleessa kiyya galatoomi itti naada walii raqama isaa barbaadiiti. Ayyee. Awoo itti baarii fi fatiyaa rakkoisa fatiyaa yoo agartees kabaar yoo agartees hadiiree. Ayyee. Hadir Wudi fi Hadir Tobi yoo agartees itti naa bilbili. Ayyee. Yaaboo naa barbaadi akkas keessa na baasan godhi ati yoo as keessa na baasuun dandeessu takka mootummaa naa yaame. Beeta biyya kanatti abbuma nama hidheen nama baasa. Silaanilleen si baasuun hin danda'a garuu ammoo hangabbaan si hidha san si dhufutu. Ammas takka saayiban kee malee andamaana akkanas sirraa fudhadhee isaan dhageessu malee si baasuu hin danda'u. Bakkuma nan jiru tana qalbeeffadhuuti. Ayyee. Takka isaan yaami isaan mootummaa fudhatanii as keessa na baasanii. Ayyee. Yaa'oo na baasa as keessa. Abshir si baafna garuu hankaniin joo eenyu kasiidha kun as keessatti. Ani Najjaashi haa Najjaashi. Najjaashi. Xiyyaa caccabaa akkana baarcafa tokko. Isaa bari isaa to'amatu. Onlaayinii irratti argee. Ayyee. Sababumoo baarii wallolanii ani hidhaadhaa baase takkatti khalaas sanbooda natti iyyeeffatee. Ayyee. Akkana na godhe kaayee kun as keessaan jira yaaboo naa dirmatu. Abshir abshir. Waan biraa sababa biraa katti siidheef hin qabu inni. Ani hin beeku wallaahi sababa biraa yoo nifi na qabaatees hin beekne. Ayyee. Tanuma baarsanii malee ta biraa ka jirtu natti hin fakkaanne. Ayyee haa ta'u garuu. As keessatti kanan jira. Ajiruun qabdu ajiruun namaa keessan jirtu yoo ilmi namaa akka nama godhe garuu nume ina garuu haa ta'u ta'e egaa sitti hidhamte hin gamtakka. Wallaahi isiniitu ala jira hajii moo afur. Baati guyyaa sadii keessaa bu'aan baati lama moo kana geessee jirta na fakkaata erga sidhamne. Ani hin beeku wallaahi Makshaan beeka. Ayyee. As keessatti khalaas hoggaanii fi amma laalu hoggaa qoonqoon akka namni na biraa deemaa mukichaadha gooloon takka narraa deemti. Ayyee. Kana booda khalaas nam tokko hin beeku nam tokko hin argu. Ayyee. Asumaan ta'a kun kophumatiyya. Nyaatoo haala akkamitti argachuu dandeessa? Fidaniif makaanii unu bishaan as kaanii tuma kutan hidhaa ajaa'ibaa na kaayanii. Bakki tun maal jaamti silaa yaadaan ni beektaa akkamitti si fidan gaafa san? Hin beeku hin beeku. Akkamitti ija siidhanii si fidanii? Ijananiin. Ijananiin magaalaa keessa hoggaan seenu Najjaashi harkanarra kaatu bichaa arge hoggaan inni akkana jiru. Xiyyaan siirii qabaan saa? Kaawwannummaan akkana nu goggoduun waan sanii beekta. Atuu khalaas waan siirii sanuma qabdaa unoo dhamaatee waan takka akka takka haasoo ta'u waan haasoo ittuu hin beektu. Wallaa ku jirta dubbii. Annani beektaa eenyuan? Annani beektaa? Sagaleedhaan namaan beeku nan fakkaatti garuu immoo fuula hoggaan silaalee hin beeku yaa'u. Sagalee eenyu si fakkaata bibi? Sagaleedhaan hafarsaa ta'uubi. Beeytee jirta har'a waan guyyaa ta'eef na beeyte. Takkanaati mee ijoollota keenya sanii naa dirbaddu Oromoo hundaa mee itti naa iyyiiti. Ittiin si iyya atiin kun artistii keenya jabaa ta'uu tokkaan dhagee sirba kee tokkos dhumaan dhagee olaana kanarratti sirba haree tokkollee ni qabdu jechuun dhagee sirbisiisuu qabu. Jireenyi nuuna sirba hidhaa tana keessatti akkuma itti as keessaa gabba'u bicha hallii naa godhe yoo Oromoo taate. Ammatti Oromootti jechuu beekamu Oromootti jechuu beekamu Khadiirii fi Baharfattiira jechuu beekamu. An Khadiirumaa fi Baharitti naa iyyi yoo nifi isaan dadhaban Oromoo guututti naa iyyi tan kan walumaanu. Tamaama guyyaa har'aan tanaa kana keessa yoo isaan sin baafne ani kun tujjaara beektaa. Maallaqaan qabaan nama tujjaara jaama. Maallaqa si galakkisee si baasuu hin danda'a. Isaanuma akkaneetiin maallaqa isaan dhufanii as baasanii kam jettu? Jarrummaan na hidhe moo? Jarrummaa laa.
saahiban keessan nan baarii fi kadiirfatti kanneetiin maallaqa dooraa leeju isaan dhufanii as baasanii maal jettare isaan una baasanii bakkuma nan jiru tana bichaa himii fi osun jarri miskiina duraalee jira miskiina hojii deemta horaa dhiisqa jarri miskiina as baas nan daani awota miskiinummaa isaanii tuma dhiisiiti mee isaanuma naa iyyiiti ati dila kana ati ammallee akkam isaan naa iyyadhu naan jetta silaa ansi fudheetin as keessa agareet jesi godha an silaa agareetii ansi godhuu fadha sumaanuu si bitadhee jechuu kiyya maaliif jarri sun haayilaan gammaan tanaa hidhaa kan dhufee na dura si dhufee si darkin si baasin jara etteetumas maa himachuu dandeessaa isaan kanaati. Aboo isaaniif immoo roorroo ajaa'iba irra jiranii. Maali roorroon nama jabaa akka keetii kadha ati bar nama artistiidha bar. Ati bar wallisaadha bar nama aartii jabaa jaanin ilaa hangammaan tanaan jabaan akkanaa namarraa hidhamee namni kamitta sagalee silaa hawaasa oromootti dubbatanii hiriira baasuu qaban ture bar. Koo'imee osoo taa'u jiruuttiin sisti ol keessa galee oromoo agarraan si dubbisee isheetti tokkoon kaadhaa koo'imee. Dhugattuu kami huccuun qabdu jeetiin barganaan si gaafachuunaa ka'e ni qabda haa kamisa numaa'u. Kamisa asumaan qaawannaa darban huccuuti jakara kana kuttee una garre. Ayyee. Maam qaawaan si darbani. Akkaan jee maama kiyya. Manaa dhufee asii siyaasessuu jiru kana yoon harkan. Nan dhiisanii wal lollaanii beektaa. Kanaafuu anis hedduu takkaan baala geedha harkaan gollaan balaa biraa dhufaa amma sidhaatan keessi bira dabalamnaa osoo siyuu baafna hin jenne deemeetiin jimaa gadaa uffata sii fidee dhufaati. Taayin eegi waan dhaammattu dhaammadhu asirratti waan akka sijaaraa faana dhuyda. Yaa bu'aan sijaaraan dhuguufi ani wanni ni si dhaammadhu. Asuma keessana akkaan gabba'u bicha halli naa godhi wanni si dhaammutana. Ayyee. Falaasayyee asumaan nagatti daddafiiti furmaata akka naa gootuun. Abshir. Sitti dhaammadha. Ayyee. Nagaan naa jiraadhu baay'ee. Dafi. Abshir.